Galgala kana kirkirri ji'oopolitikaa guddaan ba'aa giddu galeessaa raaseera. Ameerikaa fi Iraan waraana kana xumuruuf walii galtee seena qabeessa mallatteessuuf yeroo qophaa'an Israa'el keessatti obomboleettii siyaasaa hamaa ta'e dhooheera. Guyyaa irraa ba'aa giddu galeessaa keessatti shubbisni waraanaa fi hasaasni nagaa walitti bu'eera. Ameerikaa fi Iraan dhukaasa dhaabuu seena qabeessa mallatteessutti yeroo dhiyaatan ajajni waraanaa Iraan reefuu akeekkachiisa cimaa araarama hin qabne addunyaaf ergeera. Kana cinaatti dirree waraanaa kibba Libaanos galgala kana dhoohuun jeequmsa guutuu keessa galeera. Hooggantoonni siyaasaa walii galtee nagaa irratti yeroo falman dirooniin Hizbollaa fi fanjiin Israa'el samiirraa roobaa jiru. Waraanni kun walii galtee wal hubannoo Iraanii fi Ameerikaa gidduu jiru irratti gufuu ta'uu akka danda'u sodaatameera. Pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian hooggantoota idil addunyaaf ergaa cimaa dabarsaniiru. Teheraan nagaadhuma argachuuf kutannoo qabaachuu ibsuun waraanni kun kan xumuramu yoo Waashingitanii fi Teel Aviv gaafiiwwan guutuu sadii fudhatan qofa akka ta'e ifa godhaniiru. Waraanni hamaan kun xumuramuuf jiramoo addunyaa sobamaa jirti kan jedhu galgala kana deebii argatas jedhameera. Kana cinaatti Ameerikaa fi Iraan waa'ee walii galtee nagaa ilaalchisuun ergaa guutumatti wal faallessu yeroo dabarsan burjaajii fi diraamaan dippiloomaasii cimaa ta'e waltajjii addunyaa dhuunfateera. Ministeerri muummee Israa'el duraanii Yaa'ir Laapid reefuu haleellaa hamaa muummicha ministeeraa Beniyaamin Netanyaahuu irratti bananiiru. Laapid ibsa kennaniin Netanyaahuun kufaatii waliigalaa fi guutumatti hamaa ta'e keessa akka jiru labseera. Waliigaltee haaraan Ameerikaa fi Iraan kun kaayyoo waraanaa Israa'el hunda akka balleessu akeekkachiiseera. Laapid waliigaltee yeroo ammaa bocamaa jiru kun kaayyoo waraanaa Israa'el kamiyyuu galmaan hin ga'u jedheera. Ibsi gaazexeessitootaaf kennamu kamiyyuu bilisummaa miidiyaalee to'achuuf viidiyoon AI'n hojjetame kamiyyuu kufaatii Israa'el kana dhoksuu hin danda'u jechuun ibseera. Laapid waliigalteen kun mootummaa Iraan guutumatti aangootti akka dhiisus uummataaf ifa godheera. Sagantaa misaayilaa Teheraan balaafamaa sana osoo hin tuqamne dhiisa jechuun akkasumas hawwii niikuleeraa isaanii akka deebisanii ijaaran isaan dandeessisa jechuun ibseera. Kana malees doofummaan Netanyaahuu Israa'el nageenya biyyaalessaa mataa ishee irratti qajeelfama mootummaa alaa irratti salphaatti akka fudhattu taasisee jira jechuun eekameera. Gama biraan ammoo qondaalota waraanaa Israa'el biratti rifaatuu guddaan uumameera. Waliigalteen ammaa kun Iraan yeroo kamiyyuu caalaa akka cimtuu fi dandeettii lolaa Israa'el akka malee akka daangeessitu dandeessisa jechuu sodaataniiru. Haa ta'u malee waraanni Libaanos keessatti gaggeeffamaa jiru maal ta'a kan jedhu gaafii guddaa ta'eera. Waraanni gaaga'ama hamaa geessise kun namoota 3,700 ol ajjeesuun namoota 11,600 ol madeesseera. Namoonni miliyoona 1.5 ammoo qe'ee isaan irraa baqachuuf dirqamaniiru. Kana cinaatti maddeen nageenyaa Israa'el galgala kana ergaa ifa ta'ee fi araarama hin qabne dabarsaniiru. Israa'el kibba Libaanos keessaa hin baatu jechuun Ameerikaa fi Iraan walii galtee nageenyaa yoo mallatteessanis waraanni Israa'el daangaa Libaanos keessa kiiloomeetira 10 gadi fagaatee ni tura jechuun ibsaniiru. Waliigalteen nagaa godhamus lolli cimaan kibba Libaanos keessatti taasifamaa jiru itti fufa jechuun gabaasaniiru. Sa'aatiin dhumaa gadi lakkaa'uun pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliigalteen nagaa hatattamaan mallattaa'uuf akka beellamame beeksisaniiru. Marii dhoksaa kanaaf giddu galeessa kan ta'an ministeerri muummee Paakistaan Shahbaaz Shariif sa'aatii 24 keessatti waliigalteen tokko gadi bu'uu danda'a erga jedhanii sa'aatii hedduun darbeera. Miira mo'amuu hamaa keessa kan galan muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu walgahii kaabinee nageenyaa hatattamaa gaggeessuu jalqabaniiru. Gabaan anniisaa addunyaa raafamuun lafti tarsiimoo ba'aa giddu galeessaa bara baraan jijjiiramuu isaatiin addunyaan hafuura ishee qabatteetti. Guyyaa irraa ba'aa giddu galeessaa keessatti shubbisni waraanaa fi hasaasni nagaa walitti bu'uu jalqabeera. Ameerikaa fi Iraan dhukaasa dhaabuu seena qabeessa mallatteessutti yeroo dhiyaatanitti ajajni waraanaa Iraan reefuu akeekkachiisa cimaa araarama hin qabne addunyaaf ergeera. Ajajaan kutaa haleellaa Iraan Meejar Jeneraal Alii Abdollaahi Iraan gonkumaa harkan kennattu jechuun ibseera. Waraana cimaa guyyoota 12 kan waxabajjii bara 2025 Israa'el waliin jalqabe irratti ayyaana kabajaa irratti haasawa taasisaniiru. Iraan dhiibbaa alaa kamiifuu harkan kennattu hin jilbiifattus jechuun ifa godhaniiru. Jeneraalichi jechoota humna guddaa qaban fayyadamuun ergaa cimaa dabarsaniiru. Sabni Iraan nageenya isaa, walabummaa isaa fi kabaja isaa gonkumaa humna kamittuu hin daldalu jechuun ibsaniiru. Waraana fi weerara fuulduratti mudachuu danda'u kamiyyuu ofirraa ittisuuf dandeettii guutuu qabna jechuunis ibseera. Mormiin kun kan dhufe kabaja waggaa tokkoffaa waraana guyyaa 12 bara darbee Israa'el waliin taasifame irratti yoo ta'u, Israa'el haleellaa tasaa raawwatteen jeneraalotaa fi saayintistoota niikuleeraa Iraan ajjeestee turte. Itti aansunis Ameerikaan iddoowwan niikuleeraa Iraan irratti boombii darbachuun kan yaadatamudha. Deebii kanaaf Iraan iddoowwan tarsiimoo Israa'el keessa jiran rukutuu dabalate
buufata xiyyaaraa Ameerikaa guddaa ba'a giddu galeessaa keessa jiru rukutuun aloo baateetti. Halkan kana Iraan ejjennoo cimaa fi humna guutuu qabu irra dhaabbachuu filatteetti. Gama biraatiin Israa'el keessatti hooggansi siyaasaa guutumatti rifaatuu keessa galuun dhaga'ameera. Ministeerri muummee Beniyaamin Netanyaahuu walgahii kaabinee nageenyaa hatattamaa gaggeeffamuuf waamicha ariifachiisaa taasiseera. Humnoonni basaasa fi qondaalonni olaanoon Israa'el aarii guddaa keessa galuun dhaga'ameera. Ameerikaan gaafii Teeraaniif harka kennatte jechuun ifatti himachuu jalqabaniiru. Akka iccitii olaanaa chaanaalii 12 irraa miliqee beetti. Qondaalonni Israa'el waliigaltee nagaa haaraan kun lubbuun jiraachuu Israa'el balaa guddaaf kan saaxilu ta'uu akeekkachiisaniiru. Qondaalonni olaanoon Israa'el qabxiilee waliigaltee Iraanonni qopheessan qeequun Waashingiten haalduree ijoo Teheraan irratti waliigaluu ishee dantaa nageenyaa Israa'el irratti balaa guutuu akka qabu labsaniiru. Israa'el waliigalteen kun battalumatti qoqqobbii Iraan ture kan kaasuu fi doolaara biliyoonaan lakkaa'amu mootummaa Iraaniif kenna jechuun gadda cimaa keessa galteetti. Israa'eliif wanti caalatti hammaatu sagantaan misaa'ilaa Iraan balaafamaa ta'e guutumatti waliigaltee keessaa hafuusaati. Iraan gamtaa cimaa Hizbollaa waliin qabdus Libaanos keessatti deebistee qabsiisaa jirti. Israa'el michuu ishee cimtuu Ameerikaan akka ganamte itti dhaga'ameera. Qondaalonni akka akeekkachiisanitti dhukaasa dhaabuun erga jalqabee booda Waashingiten humna ishee hunda waan dhaabduufi. Kunis Iraan hawwii niikuleeraa ishee babal'isuuf bilisa akka taatu taasisa jechuun ibsaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraqaa wannumaa yeroo qopheessan madaalliin humna addunyaa funyoo tokko fannifameera. Waliigalteen kun nagaadhumaa fidamoo tasgabbii obomboleettii dura jiru ta'inna kan jedhu gaafii guddaa nama hundaa ta'eera. Kana cinaatti dirree waraanaa kibba Libaanos galgala kana dhoohuun jeequmsa guutuu keessa galeera. Hooggantoonni siyaasaa waliigaltee nagaa irratti yeroo falman dirooniin Hizbollaa fi fanjiin Israa'el samii gubbaa irraa roobuu itti fufaniiru. Waraanni kun waliigaltee wal hubannoo Iraanii fi Ameerikaa gidduu jiru irratti gufuu guddaa ta'uu akka danda'u sodaatameera. Loltoonni Hizbollaa haleellaa qilleensaa qindoomina olaanaa qabu walitti aansuun bakkeewwan waraanaa Israa'el irratti furguugsaniiru. Waajjirri miidiyaa garee kana akka ibsetti dambaliin diroonii loltoota Israa'el kibba Libaanos buufatan irratti roobuun loltoota hedduu madeessaniiru. Kana malees samii Al-Shaaqif gubbaa jiru keessatti diroonii sadarkaa olaanaa qabu taankii Israa'el Markaavaa jedhamuuf doolaara miliyoona hedduutti tilmaamamu hordofuun barbadeesseera. Tulluu Kaayim irraa kaasee haga magaalaa qarqara galaana Naaqoraatti samiin abiddaan guutameera. Humnoonni Hizbollaa haleellaa diroonii sirrii ta'een kaayyoo waraanaa hedduu galmaan gahuu himaniiru. Haleellaa guyyaa irraa kanaan loltoota Israa'el hedduu kan madeessan yoo ta'u, dhukaasni meeshaa waraanaa cimaan konkolaattota hidhannoo Israa'el walitti qabaman rukuteera. Galgala dirooniin Hizbollaa daangaa cabsuun naannoo Galiilaa irratti dheekkamsa guddaa tufaniiru. Deebiin Israa'el irraa kenname kan battalaa fi sodaachisaa ta'eera. Ministeerri maallaqaa Israa'el Beezaaleel Smootiriich reefu gaafilee garmalee dhiiga namaa dhangalaasu waraanaaf dhiyeessaniiru. Israa'el magaalaa guddoo Libaanos irratti badiisa guutuu gadi gadhiisuu akka qabdu cimsee dubbateera. Ministeerichi jechoota nama rifaa isaan miidiyaa hawaasaa irratti dhangalaaseera. Haleellaan rookeettii yookiin diroonii tokko Israa'el irratti yoo xiyyeeffate deebii kanaaf Beerut keessatti gamoolee 10 lafaa wal qixxeessuu qabna jedheera. Tarkaanfii kunis halkan kana hatattamaan raawwatamuu akka qabu cimsee dubbateera. Smootiriich mootummaa ofiisaa aariidhaan akeekkachiisaa kan jiru yoo ta'u, Hizbollaan marii Ameerikaa fi Iraan taasifamaa jirutti fayyadamuun kaaba Israa'el akka haleelu ayyamamuu hin qabu jechuun ibseera. Aanaa Dayyee naannoo uummanni itti baay'atuu fi handhuurri Hizbollaa itti argamu akka caccabsus gaafateera. Waraanni Israa'el dhukaasa rookeettii yeroo dhiyootti raawwatame loltuun tokkollee akka hin miidhamne yeroo himatu, waraanni saayikooloojii kun sadarkaa sodaachisaa irra gaheera. Lammiileen Libaanos miliyoona 1.5 ta'an lola kanaan qe'ee isaan irraa kan baqatan yoo ta'u, galgala kana ammoo balaan guutumatti balleessu magaalaa Beerut irratti fannifameera. Israa'el ija jabaattee Beerut yoo rukutte deebii cimaan Iraan irraa akka ishee mudatus gabaafameera. Kunis waliigaltee marii Iraanii fi USA gidduu jiru irratti gufuu guddaa ta'uu akka danda'u tilmaamameera. Smootiriich hawwiisaa Beerut balleessuun ni argatamoo waliigalteen nagaa osoo yeroon hin darbin jeequmsa kana dhaabuu danda'a kan jedhu gaafii deebii dhabe ta'eera. Galgala kana waraanni dippiloomaasii balbala cufame duuba jiru sadarkaa boba'aa irra gaheera. Dirree waraanaa gubachuu itti fufuun Iraan ifatti sarara diimaa cirracha keessatti. Meeshaa waraanaa lafa kaa'uu dura haal duree 3 kan hin mari'atamne ifoomsiteetti. Pireezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian hooggantoota idil addunyaaf ergaa cimaa dabarsaniiru. Teheraan nagaadhumaa argachuuf kutannoo qabaachuu ibsuun waraanni kun kan xumuramu yoo Waashingitanii fi Teel Aviv gaafii guutuu 3 fudhatan qofa akka ta'e ifa godheera. Tokkoffaa mirgoota seera qabeessa Iraaniif sadarkaa idil addunyaatti guutumatti beekamtii kennu. Lammaffaa badiisa haleellaa qilleensaatiin ga'eef beenyaa waraanaa guutuu kaffalu.
Sadaffaan Iraan lammataa kana leelamne mirkaneessuuf wabii idil addunyaa cimaa kennuu qabu jedheera. Pezeshkian waraana kana xumuruuf karaan jiru Ameerikaa fi sirni Tsiyoonisti mirga seera qabeessa Iraan kaffaltii beenyaa fi wabii idil addunyaa cimaa weerara kana gara fuulduraatti ittisuu danda'u mallatteessuu qofa jedheera. Gama biraatiin pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp guutummaatti mormiidhaan deebii kennaniiru. Tiraamp hiriira guddaa Keentaa keessatti gaggeeffame irratti kan dubbatan yoo ta'u, waraana kana irratti Waashingten olaantummaa waan argatteef Iraan waliigaltee kana fudhachuu yoo didde hojii waraanaa itti fufa jechuun uummata Ameerikaa fuulduratti dhaadateera. Gamoonni lama yeroo wallaban diinagdeen addunyaa raafamuu itti fufeera. Daandiin Strait of Hormuz cufamuun gatiin boba'aa idil addunyaa samii ol kaasuun rakkoon anniisaa addunyaa balaaf saaxilameera. Amma mallattoon gaafii guddaa qabu samii Libaanos irratti fannifameera. Waliigalteen nagaa mallattaa'uuf jiru qoqqobbii Iraan irratti kaa'ame marsaa marsaan kan kaasuufi qabeenya Iraan dhorkamee ture biliyoonan lakkaa'amu gadhiisuu kan dabalatudha. Iraan mallattoonnumaa kamiyyuu michuu ishee Hezbollaa Libaanos hammachuu akka qabu himteetti. Kana malees waraanni kibba Libaanos keessatti deemaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu akeekkachiisteetti. Yaa ta'u malee hooggansi Israa'el duubatti deebi'uu dideera. Ministeerri ittisaa Israa'el Kaatis akeekkachiisa qorraa kan hin jijjiiramne addunyaaf kennaniiru. Israa'el zoonii Libaanos, Sooriyaa fi Gaazaa dhuunfatte keessaa hin baatu jechuun diina keenya irratti of dandeenyee socho'uu itti fufna jedheera. Halkan kana konkolaattonni waraanaa socho'uun kibba Libaanos keessatti dhiigni dhangala'uu itti fufeera. Guutummaan bahaa giddu galeessaa hafuura isaa qabachuun dhiphateera. Ameerikaa fi Israa'el haalduree Iraan ulfaataa ta'e kana nu fudhatumoo waraana kana caalu arguuf jirra kan jedhu gaafii xiinxaltoota addunyaa ta'eera. Waraanni hamaan kun xumuramuuf jiramoo addunyaa sobamaa jirti kan jedhus galgala kana ifataa jedhameera. Kana cinaatti Ameerikaa fi Iraan waa'ee waliigaltee nagaa ilaalchisuun ergaa guutummaatti wal faallessu yeroo dabarsanii burjaajii fi diraamaan dippiloomaasii cimaa ta'e waltajjii addunyaa dhuunfateera. Diraamaan kun kan noo'e yeroo Tiraamp waliigaltee sadarkaa jalqabaa guyyaa irraa battalumatti akka mallattaa'u beeksisanitti. Tiraamp waliigalteen kun dhukaasa dhaabuu guyyoota 60 kan dheeressuufi Strait of Hormuz battalumatti doonii addunyaaf banaa kan taasisu ta'a jedhanitti. Tiraamp waltajjii hawaasaa isaan irratti jechoota humna qaba fayyadamuun ajandaa waliigaltee kana ibsaniiru. Pireezidaantichi dallaa Iraan meeshaa niikuleeraa hin qabneen ijaaraa jirra jechuun Iraan gonkumaa meeshaa niikuleeraa bittaanis ta'e misooman akka hin arganne waliigalti jedhaniiru. Yeroo wanti hundi tasgabbaa'u immoo Ameerikaan Iraan seentee meeshaa niikuleeraa caccabaa jala jiru guutumatti ni balleessiti jechuun ibsaniiru. Yaa ta'u malee sa'aatii muraasa booda Teheraan dhukaasa deebisteetti. Sarara diimaa ibsa Tiraamp guutumatti falmeen ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii waliigalteen dilbata mallattaa'uu akka hin jirre ifatti labseera. Kana mannaa mallattoon tokko guyyoota dhufan keessatti ta'uu akka danda'us ibseera. Ministeerri dhimma alaa Iraan waliigaltichi qabatamaan qabxiilee murteessoo 14 kan of keessaa qabu ta'uu ibsaniiru. Haalli jalqaba waliigaltee kana uggura Ameerikaan buufata doonii Iraan irra keessa hatattamaan kaasudha jechuun waliigaltichi diinummaa gama hundaan jiru dhaabuu qabeenya keenya qabame gadhiisisu akkasumas michoota keenya Libaanos keessa jiran guutumatti hammachuu qaba jedheera. Abdiin guddaan jiraatus qabxiilee gurguddoon guutumatti furmaata akka hin arganne himameera. Waliigaltee wal hubannoo kun gaachana yeroo qofa akka ta'e ogeeyyiin akeekkachiisuu jalqabaniiru. Dhimmoonni summii qaban kanneen akka sagantaa niikuleeraa Iraan qoqqobbii diinagdee guddaa kaasuu fi hiree doolaara biliyoonan lakkaa'amu erga dhukaasa dhaabuun jalqabee booda akka mari'atamu himameera. Kana malees Ameerikaa keessatti mormitoonni siyaasaa Tiraampiin cimsanii rukutuu itti fufaniiru. Seera baastonni paartii Dimookiraatotaa waliigaltee ta'uu danda'u kana sanada harka kennachuu kan nageenya addunyaa eeguu dadhabe jechuu waamaniiru. Qalamni elektirooniksii sa'aatii 24 itti aanan keessatti waraqaa walii wal arguu danda'amu. Nagaan kun yoo soon jalqabiin kufuu danda'a kan jedhu gaafii addunyaa maraa ta'eera. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo odeeffannoo sa'aatii kanaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo biroo sa'aatiiwwaniin booda qabannee aga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jenne asumaan nagaadhaan.